Yoo argamuun jaallatamu kabajamoo hordoftoota Haawwii Bakkaam fayyaa keessan akkuma jirtu jaabaattu nageenyi keessan baraadha. Galata Waaqayyoon kun ganarraa fa'aan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Har'a immoo gara keessan dhufee jiraan isiniin jedha. Kaleessa akkuma beekamu waa'ee mallattoolee jaalala dhugaa agarsiisaniif jaalala sobaa agarsiisan dubbataan ture ittuma fufaa isaati. Har'a immoo yaada biraatiin isiniin jedha. Yeroo yerootti wanti dhaga'amu gaawwama gaddisiisaa duwwaadha. Isarratti xiqqoo ishee wajjin dubbanna isiniin jedha. Yaadeen qabu dubbachuu waan barbaadedha. Innis cabbee jedhamti miti maqaansi. Miidiyaa irratti ni beektu yeroo dhiyoo kan Dubaayii galte. Abbaa manaa isheetii wajjin baay'ee tokko garraamii turanii baay'ee tokko wal jaallatu turanii amma wal dhibanii jiru jechuudha. Maatii isii biratti illee akka galtee baatee dubbattee jechuudha. Yeroo tokko walitti bu'insi hunduma gidduu nama hunduma jira. Dhakaaniif walitti bu'aa kan walitti hin buune hin jiru. Ta'ee immoo walumatti araaramamaa jechuudha. Dafanii wusaanii garaa walirraa murachuu yookaan takkatu gaa'illi akka diigamu kan godhu tokko wajjiniin ilaalan isin jedha. Innis yaal tokko aaruun ni jira. Walitti bu'insi gaa'illee gidduu inuma jira, namni walitti hin buune hin jiru. Yeroo walitti bu'insi uumamu immoo yoo tokko ta'e tokko qabbanaa ta'utu wayya jechuudha. Yoo amma misaaleedhaaf dhirsi koo kan lolu gubaa jechuun aarii baay'ee qabu kan ta'e anmoo yeroo inni aarii dubbatu sanatti jaalala qabbanaa'uun qaba jechuudha. Sababiin isayyuu cidiitti ibiddi yoo qabate yookaan immoo gaazii rafametti kibrita caaruudha kun waan ta'eedhaaf yeroo tokko ho'u tokko qabbanaa'uu qaba. Boodarra yeroo abbaan dura ho'u sun tasgabbaa'ee wajjiniin dubbachuudha. Rakkoo jiru hiikuudhaaf yaaluutu caala malee hundumti yookaan haati manaatiif abbaa warraa lachanuu anatu mo'ataa anatu caalaa anatu mo'ataa jechuudhaan yoo waan adeemanu ta'e gaa'illi namaa akka diigamu godha jechuudha. Tokko dhiifama yookaan laphee dhiisu qabaachuu qaba. Xiiqiidhaan otoo hin taane yookaan qoccolloodhaan otoo hin taane jaalalaan walitti siqanii wal gorfachuu rakkoo jiru furuutu caala malee anatu mo'ataa anatu caala jechuun anatu beeka jechuun gaa'illi namaa akka inni yeroo dheeraa wajjiniin hin jiraanne nama godha jechuudha. Kanaafiyyuu gaa'ila jechuun isaa har'a ijaarame bor diigamuu miti. Kanaafiyyuu itti yaaduu qabnan jedhaan akka keenyatti dura bu'anis wusaanee walii kuwwasanuun barbaachisaa miti jedheetan yaada. Hamma ta'e tokko rakkoo jiru furuudhaaf jaalala walitti siqanii wajjiniin mari'achuutu caalan jedha. Aga yeroo dhiyoodha kanaan dura wajjiniin turanuyyuu yeroo dhiyoodha kan biyya ormaatii deebite baay'ee tokko garaana nyaattes. Biyya namaatti baay'ee tokko cabdee dhuftee yeroo naaf ta'a jettee immoo gara gaa'ila isiitti deebitee waan lakkaataa mijachuu didu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Kanaafiyyuu xiiqiidhaan yookaan anatu beekaa yookaan inaafaa waan tokkootiin kaan gaa'illi akka diigamu gochuu osoo hin taane jaalalaan rakkoo jiru utuu walitti siqanii furanii dasna jedha. Maaliif mucayyoon amma garaadhaa qabdi waan ta'eedhaaf ilmoon abbaaf haadhaan bareeddii dhandhamaa abbaaf haadhaatiin yoo guddatte gaariidha. Ilmoon baay'ee tokko ulfaataadha. Haadhiif abbaan gargar ba'anii ilmoonis
rabbitti mooftee haadhaaf abbaan utuu wajjiniin hin ta'in guddachuun ulfaataadha baay'ee. Kanaafiyyuu utuu Waaqayyoo qarqaarii walitti deebi'anii rakkoo jirus mari'atanii jaalalumaan furanii dasna jedha. Waaqayyoo walitti isaan deebisu jechuun jaalladha. Adda bahuu isaanii hin hawwu ani. Baay'ee tokko garaan nyaattee baay'ee wal jaallatu turanii baay'ee tokko nama mararu turanii har'a immoo adda ba'an jedhamee yeroo dubbatamu garaa nama nyaata. Kanaafiyyuu isheen sitti yaaddee mucaasii ishee ganaa dhalatu yookaan dhalattuuf yaaddee otoo obsitee gara gaa'ela sitti deebitee dasna jedha ture. ውሳኔ አደበው ደፍቴቱ ምርቴሱ ኢፍቴ ደስነ ጀዳ አካ ያደ ኮትጋ ያደ ሽምቤኩ ዋንሲ ዲቤ ዮካንም ሞጨከንቴ ዋንደ ደብዴስ ቱጅራ ተው ደንዳ ባየ tokko nama gaddisiisu yeroo waan akkasii mul'atu gaa'ela warri dhaabbanne gaa'ela dhaabbachuu sodaachuu danda'u waan ta'eedhaaf egaa Waaqayyo gaa'elli Waaqayyo biraa waan ta'eedhaaf yeroo gaa'elatti seennee waliif dhiisuudhaan waliif danda'uudhaan waliif obsuudhaan laphee waliif dhiisuu garaa bal'aa utuu qabaannee dasna jedha. Waaqayyo walitti deebisu jechuun jaalladha. Miidiyaa irratti immoo waa'een gaa'elaa kun dafee miidiyaa irratti utuu bahuu dhiisee dasna jedha. Keessumaan utuu fixatanii rakkoo jiru keessumatti utuu hiikanii dasna jedha ture. Maaliif miidiyaa irratti waa'een gaa'elaa kana baasuun wanti baafamu jira wanti hin baafamne jira. Waa'ee gaa'elaa kana miidiyaa irratti asii fachi facaasuun gaarii natti hin fakkaatu. Yaanni nama gaa akkuma bifa namaa adda waan ta'eedhaaf qilleensal tokko gaa'ela gidduu gadlaanii rakkisaadha waan ta'eedhaaf keessumaan utuu furatanii raatanii miidiyaatti bahuu dhiisanii dasseedha ture. Egaa Waaqayyo gaarii haa godhu. Waaqayyo walitti deebisu adda isaanii hiikanii ilmoodhuma isaaniiti jedhee mucaadhuma ishee gara mucayyoo kana keessa jirtuudhaaf jedhee Waaqayyo walitti araarsu jechuun jaalladha. Baay'ee tokko naazansiifte dhugaa dubbachuudhaaf adda isaan baasii Waaqayyo walitti deebisu jechuun jaalladha. Aariin hin darba waan ta'eedhaaf jarri lachanutti yaadanii walitti deebi'anii araaramne irraa akka jedhan Waaqayyo godhe jechuun jaalladha. Ittaansee immoo warri beelloo bitachuu barbaadanii yeroo kana rakkasee jira biyya Dubaay kana jechuudha. Warri bitachuu barbaadan keessaan dubbisuu dandeessuun isiniin jedha. Lakkoofsa warra sanaan isiniif kenna jechuudha. Amma yeroo kana rakkasee jira 250 diraama 250 bareedaa isaa maraxanii bitattu jechuudha. Xiqqoo ishii warri kaargoonan ergadha jettan ni dandeessu garuu warri kaargoo hin ergin immoo shaanxaa isin duraa guuta waan ta'eedha. Itti yaadaati keessaan na dubbisaan isiniin jedha. Anuma lakkoofsa suuqii sanaa isiniif hin kennan isiniin jedha. Yeroo rakkasu qaba amma rakkasee jiran isiniin jedha. Viidiyoo xiqqishuu tokko kan waraabamtes isiniif hin gadhiisan isiniin jedha. Babbareedaa istaayilii barbaadanii jira. Na dubbisaa keessaan isiniin jedha. YouTube koo laayikii sabskiraayib sheerii godha. Warri duraan na wajjin turtan immoo turtiin keessan na wajjin haa ta'u laayikii sheerii gochuudhaan na jajjabeessaa. Isiniin jaalladha isiniin kabajaa hordoftoota kiyya. Wantoonni isiniin arginu nageettii.